Waaqayyoo abbaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Ammaa yeroo kana istiidiyoo ifa keessatti argamna. Maqaan koo Luba Tafarii Amanteen jedhama. Obboloonni sagalee kana waraabuudhaan qindeessanii dabarsan waraskee jiran Waaqayyoo isaan eebbisu jechaa. Akkuma yeroo darbee waliin sagalee Waaqayyoo ilaalaa barachaa hubachaa turre har'as itti fufnee walii wajjiniin amma Waaqayyoo nu gargaara hin ilaalla. Garuu duraanii Waaqayyoon kadhannee Waaqayyo akka nutti dubbatu Waaqayyo jireenya keenya sagalee isaatiif akka inni mijeessuu fi mataadhaaf yaada keenya gadi qabannee kadhanna. Ol jettee bara baraan teessoo keessa jiraatarra kan jiraattu qulqulluu Waaqa keenyaa ati Waaqayyoodha, maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Cabuu lafee dhangala'uu dhiigaa fooniif lubbuu gargar ba'u malee sa'aatii kanaan kan nu ga'e si'i. Amma immoo kunoo fuula kee fuula isa jiraataa jirra. Sagalee kee jiraataa kana yaa Waaqayyoo sagalee kee isa uumu kana, sagalee kee isa fayyisu kana, sagalee kee isa hojjetu kana, sagalee kee isa ammas hojiirra jiru kana dubbachuudhaaf ayyaanni kee yoo nama gargaare malee hin danda'amu. Fagoo dhiyoo kan jiranis gurra qabaniif hin dhaga'an, ija qabaniif hin argani. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gurratti hin dhaga'an laattee fi afaan ittiin dubbannu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ayyaana kee hin tuqxe. Sammuu keenya haaresitee, laphee keenya haaresitee jiraata sagalee kee akka nutti dubbattu si kadhanna. Ergamaan seexanaa maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii kee akka hin dubbatamne, lapheen keenya yaadi garaa keenyaa siif akka hin qophoofne kan godhu yoo jiraate, adabaa sagalee kee jala nuuf agalu. Jalqabaa dhuma ta'e nu geggeessi, maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii jettee ameen. Waaqayyoon guddinnee galateeffannaa. Yeroo darbee sagalee Waaqayyoo keessaatii Waaqayyoo wajjin walii galanii jiraachuu kan jedhu ilaalaa turre. Raajii Amoos akkasumas dubbifnee boqonnaa 2 lakkoofsa 2 jalqabnee dubbifnee namootiin 2 walitti dhufanii utuu waliif hin galiin walii wajjin dhimma tokkoof hin adeemure kan jedhu gaaffii kana ilaallee. Akkasumas immoo Waaqayyoo boqonnaa 5 lakkoofsa 4 hanga 9 immoo saba Israa'eliin na barbaadaa hin jiraattu erga jedhee booddee iddoo isaanitti isa barbaadan hundumaa immoo yaada isaanii keessatti iddootti Waaqayyo kanaan duratti mul'achaa hojjechaa mana waaqeffannaatti waaqeffachaa turan waan akka Beetel, waan akka Gilgalaa akkasumas immoo Beersabee garaa isaanii keessatti gaafa isaan yaadanii yommuu na barbaadaa jedhu inni immoo Beeteliin hin dhaqinaa, Gilgalaa hin dhaqinaa, Beersabees hin dhaqinaa garuu na barbaadaa hin jiraattu jedhe jennee ilaalaa turre. Sababni isaayyuu eessa jira Waaqayyoo eeyyatti barbaadna isa jedhuufi lafa lapheen keenya cabee isa barbaade achidha waajirri isaa. Kanaaf lafa lapheen keenya cabee isa barbaadatutti lafa qalbii yaada garaa keenyaatiin gara isaatti deebine akka jiru. Kanaaf biyya balleesse garaa akka ta'e, laphee dhala namaa akka ta'e, baay'inni kadhannaa akka biyyan geeddarre. Akkasumas immoo baay'inni amantii akka inni biyyan geeddarre. Baay'achuun amantii biyyan geeddaru, baay'inni kadhannaa biyyan geeddaru, dinqiinis biyyan geeddaru. Utuu dinqiin biyya geeddara ta'eeti sabni Israa'el galaanni duraa citeera. Sabni Israa'el tulluun duraa didhimeera. Sabni Israa'el halkan duumessaanii yeroo isaan geggeeffaman akkasumas yeroo beela'an immoo mannaa nyaataniiru. Garuu jarri kun hundumti isaanii iyyuu lapheen isaanii hin geeddaramne waan ta'eef lapheen isaanii wanta biraa irra gatii jiruu fi jarri kun iddoo Waaqayyotti hin jedheen ga'ii naban. Tu lapheen hin geeddaramiin dinqiinis lafattiin nama ga'u tokko iyyuu hin qabu. Baay'inni kadhannaa lafattiin nama ga'u hin qabu. Akkasumas immoo baay'inni kadhannaa iddoo ittiin nama ga'u hin qabu. Kadhachuun xuruudha. Amantiin bayeessadha garuu laphee yoo geeddarame duwwaadha Waaqayyo kan inni nama wajjin ta'u. Akkuma sagalee Waaqayyoo keessaa Isaayyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 13 hanga 16tti saba kanaanii Waaqayyo garaan isaa natti dhiyoodha jedhetu hin ta'in afaan isaatu natti dhiyoodha jedhe. Afaan isaa natti dhiyoodha garaan isaa garuu narraa fagoodha jedhe. Waa'ee saba kanaa gaafa qorannu warra biyya Misiriitti bahee biyya Hanaaniif damma yaasutti deemaa jiru kana gaafa laallu sabi kun saba duddaan deemu fakkaata. Sababni isaayyuu garaan isaa buqqeerra garaan isaa qullubbii biyya Misiraa isaa deema waan ta'eef sabni kun duddaan saba deemudha. Sabni duddaan deemu fagoo hin ga'u achi galagalanii jiru jechaadha. Kanaaf sabni kun goota afaaniiti. Afaaniin baay'ee wacuu, baay'ee dubbatu, baay'ee faarfatu. Gaafa inni galaana kutee Waaqayyo lolaadha maqaan isaa Waaqayyoodha jedhee kan faarfate isaanumadha. Garuu immoo gootummaa afaanii malee garaadhaan hin jiran. Kanaaf Waaqayyoos maal jedhee afaan isaanii natti dhiyoodha garaan isaanii narraa fagoodha kan inni jedhes jira. Har'as kanuma. Har'as waan akkasiitu jira. Jarri kun yeruma waan foon isaaniitiif barbaadan argatan duwwaadha kan isaan gammadan isaaf fiigus. Biddeen yommuu argatan
bishaan immoo argatan yeroo isaan waaqayyoon galateeffatan hin agartu. Garuu yeroo dhaban immoo dhagaa fudhatanii iyyuu Musee irratti dubbii jalinaa waaqayyoo irratti yeroo isaan dubbatan argaa turre irraa kanarra dhaabanne isa darbee sagalee waaqayyoo keessaati irraa waaqayyoo wajjin jiraachuudhaaf laphee murteessaadha. Waaqayyoo wajjin jiraachuudhaaf miilla miti harka miti garaan dhala namaa murteessaadha. Sagalee waaqayyoo keessaati Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 12-15 kan jiru dubbisadhaasinii garuu ijooma dubbiin uufa ta'uuf yani lakkoofsa 11-12 nan dubbisa. Hiikuun fakkeenya namicha sanyii facaasuu isa kana. Sanyichi dubbii waaqayyooti. Karaa bukkeetti kan fakkeeffame warra dubbii waaqayyoo dhaga'anii yommusuma seexanni dhufee akka isaan hin amananii hin fayyinee fi dubbicha garaa isaanii keessaa butatuuti. Lafti dhagaan fakkeenya warra dubbicha dhaga'anii gammachuudhaan fudhatanii garuu hidda gadi fagoo waan hin qabaatiniif yeroodhumaaf hin amanu yommuu qoramni dhufuttis irraa kufu jedhetti kufa. Arfansaa kaa'eeraa jechaadha. Warra isa karaarra bu'ees, isa dhagaarra bu'ees, isa qoraattii keessa bu'ees, isa lafa gaariirra bu'ees lafa kaa'ee maaliidhaan fakkeenya namicha sanyii facaasu kuni sanyiin faca'e kun maal yommuu jiru sanyichi dubbii waaqayyootiidha. Sanyiin faca'e kun dubbii waaqayyooti. Gooftaa Yesuus Kiristoos fakkeenya kana fudhata. Kanaaf warri jireenya karaa suni warra laphee isaanii keessaa seexanni yommusuma sagalee waaqayyoo hatu. Sagalee waaqayyoo hin hubatan. Hin dhaga'u, hin lallabu, hin dhaggeeffatu garuu hubannaan qaban. Sagalichi keessa isaanii hin jiru. Bulanii dubbachuu hin danda'an. Sagantaa sanarraa gabba'anii yaadachuu hin danda'an. Seexanni yommusuma laphee isaanii keessaa butataa'e. Jireenya karaati isaan jireenya isaanii jireenya karaati. Karaan anuma barbaadetti irra deemaa banaadha jechaadha. Waanuma dhufetu irra deema waan ta'eef waanuma dhufetu keessa darba waan ta'eef inni jalqabaa isa lammaffaa balleessaa isa lammaffaa isa sadaffaa balleessa jechuudha waan karaarra jiru. Kanaaf yommuu sagalee waaqayyoo dhaga'ee galu jireenya karaati waan ta'eef waanuma fedhe affeera waanuma fedhe itti fudhata waan ta'eef isa ganama dhaga'ee sanni guyyaa dhaga'eetti irraa balleessaa sanni guyyaa dhaga'e immoo sanni galgala dhaga'eetti irraa balleessaa jechaadha. Kanaafiyyuu warra karaa bukkee simbirrootatu funaannatee hin biqilina fedha. Argituu kun laphee dhala namaati. Akkasumas hubannaan qabanii jechaadha. Waan ittiin hubatan hubannaatu keessa isaanii hin jiru. Dhaga'uunis gatii hin qabu. Dubbisuunis gatii hin qabu. Gochuunis gatii hin qabu. Maaliif yoo hubannaa qabaate malee. Hubannaa jechuun akkuma dheengaddaa yeroo darbee isinitti hime hubannaa jechuun dubbachuus miti. Hubannaa jechuun dubbisuus miti. Hubannaa jechuun gochuus miti. Wanta godhan sana, wanta dubbatan sana, handhuura isaa, qixxa lamaan dubbii isaa, miciraan isaa beeku jechuudha. Kanaaf fakkeenya fudhee isinitti himeen ture. Hantuunni qamaatura argiti malee, qamaatura hin argitu foon argiti malee. Foon fudhachuudhatti yeroo isheen foon fudhachuudhattu qamaaturri immoo qabeechitti ishee hambisa. Hubannaa jechuun qamaatura arguu yookaan wati madii arguudha malee wati madii irra foon taa'u arganitti fiiganichitti qabamu jechuu miti. Hubannaa jechuun foon arguutu hin ta'in qamaatura foon baatee nama qabuudhaaf jedhu arguu jechaadha. Inni kun egaa sagalee waaqayyoo warra hubatan warra hubannaa qaban isa kanatti ilaalamu hubannaa jechuun akkasi. Maaliif dubbatame? Eenyuuf dubbatame? Garamitti dubbatame? Eessa ilaallata? Eenyuun ilaallata jedhanii xiinxalanii fudhachuu jechaadha. Namoonni tokko tokko namaaf dhaggeeffatu waldaa keessatti. Ofii isaaniif hin dhaggeeffatan. Kanaafiyyuu isaan kun hubannaan qabanii seexanuma dhufee yeroo keessaa fudhata waan lallabameef waan sagalee waaqayyoo dubbatameef hiikoon isaas hin galuufi hiikoo isaas hubachuu hin danda'anii isaaniin seexanni sagalee waaqayyoo keessaa fudhataa jechuudha. Inni lammaffaan immoo amantiidha. Amantiidhaan akka isaan fudhatanii ittiin fayyineefiti harkaa balleessaa jedhan immoo hidda gadi fagoon qabanidha. Gammachuudhaan dhaggeeffatu, dafanii geeddaramuu, dafanii ililchuu, dafanii wanta adda addaa keessa galu, jijjiirama adda addaa keessa lixu. Garuu kan isin dinqu amantiin qaba waan ta'eef hidda gadi fagoo gatii hin qabneefi isaan immoo hin gogaa'edha. Hin gogaa. Kanaafiyyuu yommuu gogu immoo hin badaa'edha. Kanaafiyyuu isaan immoo sagalee waaqayyooti. Isaan kun immoo lapheen isaanii dhagaadha. Isaan immoo amantiin qaban. Amantiidhaan dhaggeeffachuu hin danda'an isaan immoo. Yeroo yartuudhaaf hin dhaga'u, yeroo yartuudhaaf hin dhaggeeffatu, gaafa rakkinni dhufe waaqa biyyan jiru.
Gaafa beellitti dhufe, gaafa rakkinni tokkotti dhufe, dhiibbaan tokkotti dhufe, dhukkubni tokkotti dhufe, Waaqayyo akka biyya hin jirretti yaadu. Isaan immoo. Isaan kun immoo warra kamidha? Warra dhagaarra bu'eedha jechaadha. Isaan immoo irra keesseedha. Hin qabani hundee. Namooti baay'een irrayyuu irra keesseedha. Hundee hin qaban. Amma gammachuun jirutti, amma nagaan jirutti, amma nyaatanitti, amma dhuganitti, amma uffatanitti Waaqayyo biyya jira. Garuu gaafa nyaatanii dhuganii immoo hin jiru. Hin jiru jechaadha isaaniif. Kanaaf sagaleen kun sadansaa lafa kaa'eera. Inni karaarraas, inni dhagaarraas, inni qoraattii keessaa isaan immoo warra gammachuu biyya lafaatiin hudhamanii, birrii argatanii, biddeen argatanii, erga biddeen argatanii booddee gammachuu biyya lafaa kanaan hudhamanii, aramaa itti ta'e sagalee Waaqayyoonni kaleessa keessa isaanitti biqilee ija godhachuudhaaf jedhee achumaan aramaadhaa wajjin bade. Kun laphee dhala namaati. Tu lapheen hin geeddaramiin waa yaaluun, tu lapheen hin geeddaramiin fagoo keenya jechuun hin danda'amu. Amantii keessatti geeddarumsi laphee barbaachisaadha. Waaqayyo laphee barbaada waan ta'eef. Kanaaf gammachuudhaan fudhatanii erga gammachuun kun isaanitti dhufee booddee immoo Waaqayyoon ganuudha. Fakkeenyaaf Yaaqoob boqonnaa 2:17 irratti amantiin hojiidhaan hin argisiifamu taanaan, hojii hin qabu taanaan, mul'achaan deemu ija hin qabu taanaan du'aadha. Maarree midhaan hin biqille iyyuu miciraansaa du'aadha. Nyaatameera jechuudha. Waaqayyo isa kana nu haa oolchu. Kanaatiif isa kana bal'isee haasa'uudhaaf fagoo dhaqa. Wanti isin ajaa'ibuuf isin hin dhiibne. Sadan isaanii warra nama isiniin jedhe inni karaarra bu'ee, inni dhagaarra bu'ee, inni qoraattii keessa bu'ee, ijaan kenniin hafan. Ishee lafa gaariirra buute harka afur keessaa harka tokkotu ija kenni. Inni iyyuu walqixxe miti. Isa kana ilaaluu jechuudha. Gara ijaatti hin dhumne. Sababni isaa iyyuu jireenyi karaa, jireenyi dhagaa, jireenyi qoraattii, inni lapheen kun ija fiduu hin dandeenye. Isaan kun rakkina keessaa kan inni galee fi maaliidha jettanii inni tokko dhagaa qabaa, inni tokko immoo aramaa caakkaa qoraattii ture, isa tokko immoo simbirrootu funaan laphee isaanii keessaa jechuudha. Kanaaf rakkoon kana yoon isinitti hime tokko dhagaan utuu hin funaanamiin, dhagaan lafa sana keessaa utuu hin funaanamiin sanyii itti facaasuun. Namoota baay'een irrattuu dhagaa kee funaaniin sanyii itti facaasu. Garuu dura dhagaan kee funaanamuutu irra jira laphee dhala namaa kee. Wanti sagalee Waaqayyoo akkam biqille jireenya namicha sana keessaa godhu. Wanti sagalee Waaqayyoo akkam biqille jireenya lubbuu sana keessaa, garbittii sana keessaa, garbicha sana keessaa godhu sun keessaa funaanamuutu irra jira. Abboonni keenya yeroo lafa qotan labsaa dhagaa qaba taanaan lafa iddoo tokkotti tuuludha kan dhagaa kee funaananii. Kee funaanamne garuu sanyiin itti faca'eera dhagan. Qoraattiis immoo iddoo qoraattii qabu ciruu duwwaa utuu hin ta'in qeexxaanii lafa keessatti gasoodhaan buqqisanii gatu. Utuu xaafiin hin biqilin, utuu daagujjaan hin biqilin duukaa biqila waan ta'eef. Kanaafarraa hin ceetaa, hin guddattaa, akkas taataa, hin fayyitaa yoo ittiin jenne qoraattiin sun keessa jira waan ta'eef dubbichi sirriidhaa garuu qoraattiin hin buqqaane waan ta'eef ija godhatinaaf. Qoraattiin hin buqqaane, qoraattiin balleesse malee ergaan sirriidha. Garuu qoraattiin dura kee aramamuu qaba, ciramuu qaba, dhagaan dura kee funaanamuu qaba. Isa kanas bal'isee naasa'u akka ittiin xinnoo akka hubattan dabartan nan barbaade. Jireenyi erga geeddarame booddee baay'een isaanii Waaqayyoon dhiisanii badani. Kanaaf sagalee Waaqayyoo akka jedha. Baay'ee waan nama ajaa'ibee nama hin dhiibne waa'een laphee yaraa isinitti hin fakkaatin. Lapheen isaa hin koore, hafuuraan hin afuufame erga jedhee booddee ani hin balali'een seena namicha kana Naabukadnezar. Lapheen isaa hin koore, hafuurri isaas hin afuufame erga jedhee booddee teessoo irraa kufeedha. Itti fufe. Ilaala erga lapheen isaa ol ka'ee erga hafuurri isaa afuufame bokokee booddee ka'ee balali'e jennaan hin kufe. Indaa'um nama ta'uun isaa hafee akka inni akka horii marga dheedu caakkaatti galee qeensitti yaa'ee mataan itti jedhaan bahee waggaa torba akka inni caakkaa dhitu ta'e. Kana kan isa godhe lapheedha. Har'a seetanatti akka inni godhe malee namni baay'ee namaa lapheet akkas godhe. Hin kufeedha erga lapheen afuufame. Erga hafuurri isaa bokokee booddee erga uftulummaan isa waxxaree booddee hin kufe jedha malee bareedaadha. Erga kufe immoo horii gidduu taa'ee akka inni marga dheedu waggaa torba ta'e. Ila dhaggeeffadhaa. Garuu lafti gaariin isa kamiidha yoo jettanii warra laphee isaanii Waaqayyoof kennanii sagalicha iddoo ba'anii lafa Waaqayyoo isaan kaasee baranii warra sagalichaaf abboomamanii jiraatanidha. Isaan kun gidiraas obsanii yoo sooroon itti dhufes obsanii warra dhaabatan isaan warri ija godhatan sun. Warra kana nu haa godhu Waaqayyo. Kanaaf
Waaqayyo kan inni jibbe biyya lafaa kanarraa qabeenya namaas hin jibbine Waaqayyo. Bifa namaas hin jibbine Waaqayyo. Kan Waaqayyo jibbu laphee dhala namaati. Laphee dhala namaa keessa isa jiru sana jibba. Ani cubbamaan jibbu cubbuun jibba malee ni jedhu suni ilaala. Maali yoo jettanii cubbuun eessa taa'u jettan namicha kee jiraachaa. Cubbuu keessatti jibbaa namicha garuu hin jibbu. Wal keessa jiru jechaa. Waaqayyo cubbuu hin jibbu jedhee fi cubbuu hojjennatu hin ta'in cubbuu hin jibbaa jedhenno namicha hin jibbu jedhe malee. Namichi yommuu inni cubbuu irraa deebi'u silayyuu hin jaallata Waaqayyo si jaallataan barbaachisu. Nama cubbuu wajji wal kee jiruun si jaallata Waaqayyo jechuudha lakkee hin jaallata garuu cubbuu namichaa hin jibba hojii jallinaa sana hin jibba namicha hin jaallata. Akkasitti mukamu. Namoonni irra kan himan si jaallataa malee cubbuu wajjiniin immoo hin jaallatu Waaqayyo. Waan inni hin jaallanne immoo kee jira. Waan hin jaallanne irratti hin teessan isin. Waan hin jaallanne irratti hin teessan ollitanii kiyaan dhaabattan Waaqayyos akkasuma. Kanaaf an cubbamaan jibbu jedhe cubbuu garuu nan jibbaa. Kanaafiyyuu Waaqayyo kan inni jibbe laphee cubbuuti. Laphee cubbuu qabeenya kee jibba miti. Uffachuu kee jibba miti. Yaada kee jibba. Faarsaa Daawit 30:18 dubbifadhaa. Akka Waaqayyo laphee dhala namaa ilaalu. Ilaala dhaggeeffadhaa. Inni tokkoffaan hin funaanameedha. Isa kanaan hiikuu barbaade isa 8 irra jiru Lukaasammaa. Hin funaanameedha. Maal rakkinni kana? Maaliif funaaname sanyiin inni karaarra bu'e kun? Hin funaaname. Maal ta'utu irra ture? Karaadha waan ta'eefi karaatirra ba'a waan ta'eefi erga sanyiin faca'ee booddee akka karaan achirra hin baaneefi kellaatu barbaachisa ture. Warra jireenya karaatiif utuu sanyii ittiin facaasin kellaa kadhannaatu barbaachisa. Kellaa qalbii diddiirrannaa. Namooti baay'een kellaatuun ijaareen callumadanii kan sanyii facaasu. Kadhannaa kee hin jiran ijarri qalbii diddiirrannaa kee hin jiran ijarri sanyiin itti faca'eera. Kanaaf isin birroon jalaa funaantee bitta. Kellaa barbaada karaan. Achirra midhaan facaasu taanaan karaan irra ba'u sanarra midhaan faca'eera taanaan sanyiin faca'eera taanaan guyyaa gaafa sanaatti jalqabee kellaan ijaaramee karaan biraarra baachaa. Akka sanyiin miilaan dhidhiitamee hin banneef. Dhidhiitamee hin banneef. Kanaaf hin funaaname jedhu kana mindinnoo chiggiru. Maal rakkinni isaa? Rakkinni isaa kellaan qaba. Hin gogee jedha. Maal rakkinni isaa? Inni lammaffaan immoo gogee inni jallisaa biyyoo xinnoo qabu dhagaan jala jiru immoo gogeedha. Maal rakkinni isaa? Inni immoo bishaan hin qabu. Allafti isaa jallisaa dhagaa amma gaafa inni bishaatee ijji isaa bishaatutti waan barbaade yoo ta'u bokkaan irraa dhaabachuun qabu bishaan irraa dhaabachuun qabu. Inni kuni bishaan irraa dhaabannaan silayyuu jallisaa dhagaadha waan ta'eef takkumatti goga. Bishaan irraa dhaabachuun qabu maqaa bishaatutti. Inni sadaffaan immoo hin hudhameedha. Aramaatu dheedha. Aramaatu hudhe. Isa aramaan hudhe kana immoo yeroodhaan aramamuutu irra jira. Yeroodhaan aramamuutu irra jira. Inni arfaffaan immoo gaa inni lafa gaariirra bu'ee sanyii kenneera. Innumtu walqixxe hin laanne maaliif hin laanne isa jedhu sirtiriinsa fagoo dhaqa. Maaliif hin laanne walqixxe 130 150 180 100 100 malee 100 hundi isaanii. Xiyyoo caakkaa jiru waan ta'eef. Isa qoraatti bukkee jiru laata itti dhiyoo warri 30 caakkaatutti balala sana waan isaan sanaatu itti dhufe natti fakkaata. Kanaaf inni sagalee Waaqayyoo nama hin taane bira hidhata nama hin taane hin ta'inaan inni jedhuuf caakkaatti dhiyoo jiru fakkaata sakaraatti dhiyoo jiru fakkaata warri 30 kun tokkoo biraa ija 100 godhate lafa gaariirra bu'ee sun immoo akkas ta'e kan jedhu itti dhiyoo jiru sabadeetti. Warri nama badeetti dhiyoo jirtanii keessanis ittuma dhiyoo jirachaa. Nama badeetti dhiyoo jirtu taanaan isumatti dabalamuu waan hin hafneedha. Kanaaf inni funaaname kuni warra sammuun hin hubanneedha jenne akkasuma umuriidhaan gaafa keejullee argachuu dandeenya kan. Umuriidhaan inni goge kun isa kami. Sagalee Waaqayyoo dhaga'ee dafee kan gogu dafee kan gadhiisu waama xinnoodhaan dafee iddoodhaa kan buqqa'u eenyu yoo jenne eewu fa'i warri hudhame yoo jenne eewu fa'i warri ija kenne yoo jenne argachuu dandeenya yoo qoranne jechaa. Kanaaf isa kan akkasitti akka hubannu. Egaa sagalee Waaqayyoo wajjin kan walii galee lapheen isadha jechaadha. Waaqayyoo kan inni barbaadu laphee isa sagalee Waaqayyoo wajjin walii gale barbaada. Laphee isa sagalee Waaqayyoo wajjin walii gale. Ira deebiin dubbadha. Isa kana barbaada Waaqayyo. Laphee. Lapheen Waaqayyoo malee mul'atu. Lapheen Waaqayyoo malee sakatta'amu. Nama hate yoo hiitanii harka isaa miilla isaa hiitan mana hidhaatti malee
lapheen isaa hidhamuu hin danda'u. Manuma hidhaatti hidhamee taa'ee hattuun warruma hidhaa jalaa surree hatu jira. Manuma hidhaa keetti hata surree warra kaan jala. Hidhameera manuma hidhaa kee taa'ee surree jalaa fudhata. Harka isaa miila isaatti hidhaa ta'a malee yaadi hin hidhamne ammayyuu na ta'ichaadha. Yaada hidhachuun hin danda'amu. Namni ni hidhu yaada abbaatti hidhata malee. Yaada keessan waan oliitti hidhadhaa malee namni isinii fayyadu miti. Kan amma isinii kadhatama, isin barsiifama, isinii raajama garuu yaada keessan iddoo tokko hin taa'u. Isin hidhata malee yaada immoo isinii hidhuu hin dandeenyu isinii kadhanna malee. Yaada macaafni qulqulluun abbaatti hidhataa mootummaan nama haatee nama waa tokko godhee wadhaqee hidhe qaama isaa kana hidhe malee yaada isaa hidhuu hin danda'u. Hin danda'u. Yaada abbaatti hidhata. Laphee isaa garaa isaa abbaatti amma garaan koo lafa inni yaadaa jiru natu beeka malee isin hin beektan. Lafa itti garaan koo na ajaje jaarsummaan hin jiru. Sirriitti na dhaggeeffata. Lafa itti garaan nama ajaje jaarsummaan hin jiru. Maal jettanii na araarsitu garaa kootti maal jedhaa jira amma yoo dhuftan. Abbaadhumatu murteessee irraa gora abbaadhumatu murteessee fudhata malee lafa yaaditti nama ajaje abbaa isaatu irraa deebuu danda'a malee irraa nama deebisuu hin danda'u. Kanaafuu akka jedha yaada keessa waan oliitti hidhadhaa kan inni jedhuuf kanaaf namatu isinidha jedhamti. Gaafa sagalee waaqayyoo dhageenyus lapheedhaan dhageenya. Gaafa sagalee waaqayyoo dhageenyus yaada garaa keessatti dhageenye fudhanna malee gurruma foonii kanaan sammuu foonii kanaan dhageenye dhiisna miti. Naatiifi waaqayyo kan inni barbaadu laphee sagalee waaqayyootiif deebi'ee cabee waaqayyo wajjin walii galee jiraachuu danda'a. Laphee cabu. Amma lapheen cabutti nama waaqayyoof jiraachisuu hin dandeessan. Hin danda'amu. Isin jiraachuu hin dandeessan amma lapheen keessan cabutti. Hin danda'amu. Sababni isaayyuu lapheen kuni ganama isa jedhe galgalan irraanfata. Isa ganama kakate galgalan irraanfata. Gaggalagalaadha garaan jedha macaan. Gaggalagalaadha. Garaan dhala namaa daa'um gadi fagoodha jedhe macaafni immoo. Waaquma jedhe kanam. Garaan namaa boolla gadi fagoodha. Kan waaqayyo gadi fagoodha jedhee olli hodhattaati immoo. Eessa? Gadi fagoodha kan jedhe koo waaqayyoodha. Garaan dhala namaa narraa fagoodha kan jedhe waaqayyoodha. Waan waaqayyo fagoodha jedhe kiiloomeetira sakamiin kaa'uufate. Waaqayyoo fagoodha osiif immoo mama ta'u. Unuuf immoo mama ta'u. Kanaaf waa'een garaa rakkisaa. Yeroo taa'ee wangeela dhaggeeffatu waldaa keessatti hundumtuu na duukaa jiran seenaa. Lafa garaasaa jira malee si wajjin hin jiru. Lafa garaasaa jira. Lafa yaadasaa jira. Lafa yaadasaa. Gaaf tokko jaartii tokkotu baay'ee boossii jedhani. Waldaa keessatti baay'ee boossii yeroo wangeelli lallabamu. Hin boossii dhumarratti ni lallabaa oole. Maaliin maamma sin orga sagantaan kun jalqabee bu'aadhuma ooltanii maalumatu laphee keessan itti bu'ennaan gadda korbee sareetii tokko na jalaa badee areedii keessuma natti fakkaateen bu'aa oole jette. Wangeela boossise si'a inni garuu areeda isaa ilaaltee bu'aa oolte jee. Kanaaf anumaan dhaggeeffatee bu'aa dubbii makoo kanatu boossise anumaan dhaggeeffatee taa'a jettanii yaadina lafa lapheen namaa jiru hin beektan lafa lapheen namaa jiru waaqayyoo beeka. Kanaaf lafa lapheen keessan jiru sana namni waaqayyo ilaalee to'ate miijanee gatiitti kennu malee taa'umsa keenya. Kanaafiyyuu laphee gara isaatti dhibe. Kanaafuu maal jedhe namni lama ta'ee dhimma tokkoof adeemu otoo waliin galiin dhimma sana irratti otoo waliin galiin walii wajjin karaa adeemuu danda'a hin danda'a. Waaqayyo wajjin yoo lapheen kee walii galeera ta'e malee tasan mokkorii karaa ga'anii kufan namoonni baay'een kanaafu garaa dide. Garaatu dide malee yaalaniiru. Maal Pheexroos ukkoo laphee dide malee si duukaan du'e deem jalqaba. Hafuura waaqayyoo dhufee laphee giddire malee. Aannaan du'a abbaan fedhe yoo galtee deem. Lakki hin dandeessu gaafa ayyaanni dhufu malee. Hamma ayyaanni waaqayyoo hafuurri waaqayyoo laphee dhala namaa gidduutti wacee biyyeef tajaajilee fi namni waaqayyoo duukaa deemee kutu. Hin danda'us. Sababni isaa laphee qophaa'eedha kan waaqayyoo barbaadu. Eeyyee. Kanaaf qorichi lapheedha waaqayyoo wajjin yoo wal argate malee laphee kan mo'u tokko iyyuu lapheen cimaadha. Kanaaf Ermiyaasaa hinna nunoo sabattiin lapheen ishee dhagaadha. Nun dhageessu jennaan waaqayyo eeyyee dhuguma lapheen ishee dhagaadha. Garuu si duran darba laphee isa dhagaa kee baaseen isa foonii keessa kaa'a dhaqi. Si duran darbaa. Laphee dhala namaa yoo waaqayyo dha'ee cabsirraan kan hafe waci namaa biyyi namaa hin cabsu. Baay'inni kadhannaa hin cabsu. Hin danda'u. Ayyaana waaqayyootu cabsa. Ayyaanni waaqayyoo ni laphee dhala namaa cabsu ni garaa liidiyaa bane hamma dhufutti. Wacaaf mokkoraa keenya kanaan hin danda'amu takka. Kanaafi
Waaqayyoon argachuu duwwaadha qorichisa. Kanaafi kakuu buddeenaatiin kakuu meetii warqee lafa kanarraatiin hafuurri keenya hin boqotattanii warri yaaddan takkaan danda'amu. Irraan deebi'a saamma. Kakuu buddeenaatiin Waaqayyoo kakuu buddeenaatiin kakuu warqee meetiitiin kakuu bililicii lafa kanarraatiin laphee koon boqochiisattanii warri yaaddan cirraasha hin danda'amu. Hin danda'amu. Hoo lapheen cabeedha kan garaan boqotu. Waaqayyo biddeen sitti kennee Waaqayyo waan ati barbaaddu hundumaa sitti kennee si biraan deemi. Yoo ati rakkiftu yommuu ati boossee isa rakkiftu yommuu ati wacabbartee isa rakkiftu waan ati barbaaddu sana sitti kennee Waaqa ofii isaatii deemu. Waaqayyo deemnaan immoo boqonnaatu hin jiru. Kanaaf inni ati barbaaddu sun hafee inni Waaqayyo barbaadu ta'ee lapheen kee boqotu. Mana mootii baay'ee boqonnaan qabdan. Waldaawwan nan dhaqa, nan kadhadha, naa kadhatama, naa raajama. Anoo gaaf tokko yukkas godheen beeku maaliif lapheen koo boqochuu dadhabe maaliif jireenyi koo boqochuu dadhabe hojjeta hamma lapheen cabutti hin boqotu. Yoo lapheen cabe hin boqota. Qorichi isaa cabinsa laphee sagalee waaqotu laphee cabsuudha. Nan boqodhatanii kan yaaddoo jiraata baqaaluu haayili bichaan. Humna sagalee waaqayyoo gaafanii dhoosee si keessa litu duwwaadha kan garaan kee boqotu. Waldaa dhattanii kan isin boqonnaa dhabdanii galtaniif laphee keessan tun cabne waan laphee keessa waraanee uree lixutu argame. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Kanaaf mishigiin diinaa seessa dhawwettanii lapheerra. Iddoon itti godoo ijaarratu. Kanaaf Waaqayyoon inni laphee keessan naa banaa oolan galaa jedheefi godoo wayiitti ijaaramee jira. Keessummaa wayii jirachaadha. Isa gannaa baasaa oolan galaa jedhee dabbaalii lixee taa'uu hin danda'u jedhe. Waaqayyo akka sagalee isaa dhageenye lapheen keenya cabee boqochuu dandeenyu ayyaana nuuf baay'isu. Ameen. Warra yeroo xinnoodhaaf dhaga'anii achi booddee qorumsa xinnoo obsuu dadhabanii warra sagalee Waaqayyoo kee yaabadu. Jireenya hubannaa dhabuudhaan simbirroonni seetanaa dhufanii sagalee Waaqayyoo kee yaa funaannatan. Warra gammachuuf qannoon biyya lafaa dhufee harkattu dhee balleesse. Warra akkasii ta'uu nu haa oolchu Waaqayyo. Warra lafa gaarii ta'anii ija argamsiisan nuuna taasisu Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo wajjii walii galuu barbaannaan Waaqayyo wajjii walii galeen deemsa kootti fufa jennaan lafaa Waaqayyo na barbaadeen ga'a jennaan Waaqayyo kan inni ijji walii galee hojii hojjetu laphee keenyadha. Lapheen keenya yoo cabe lapheen keenya kan isaa yoo ta'e laphee keenya yoo isaaf kennine hafuurri Waaqayyoo laphee keenya yoo qabate Waaqayyo wajjiin deemnee itti fufuu dandeenya. Dhimma kaaneef kana fiixaan baafachuu dandeenya. Israa'el biyya aannaniif damma yaasutti ka'e biyya Kanaanii lapheensaa garuu gatii Waaqayyo wajjin hin jirreef qullubbiidhaaf nyaata biyya Misirii wajjin gatii jiruuf karaatti dhume malee hin dhaqne. Hin galles hin dhabnes kan kana isaan godhe garaadha. Lapheedha. Har'as namooti baay'een keenya dhaquus hin dandeenye galuus hin dandeenye qixa lamaanitti dhaabachaa jirra waan ta'eef Waaqayyo as galagalaa laphee keessan naa kennaa isiniin jedhaayira. Hin kadhanna Waaqayyoon. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Ammas hin kadhadha warra dubbii ana dhaga'an. Yoo lapheen cabe, yoo sagaleen kee ol galee kee taa'e, yoo hafuurri kee laphee isaanii qabaterraan kana boqonnaa kan jedhamu lafa kamuu dhaqan, dinqii kamuu argan, qabeenya kamuu qabaatan, boqonnaa kan argachuu hin danda'an. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin laphee isaanii irra yeroo kana harki kee akka taa'ee jirutti amaniin si kadhadha. Fagoo dhiyoo kan jiran. Maqaa Yesuus Kiristoosiin lapheen ilmaan namaa sa'aatii anaa jalqabee abidda sagalee keetiin gagaa abidda fuunfatee haa ta'u. Baqi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Sagalee Waaqayyoo kan dhiitattu laphee dargaggeessaa, laphee dargaggeettii, laphee haadha koo, laphee abbaa koo, laphee warra fagoof dhiyoo jiranii, lapheen isaanii kan sagalee Waaqayyoon dhageenya kan goote. Maqaa Yesuusiin tochii miillaa, tochii afaanii, tochii harkaa duwwaa, tochii arrabaa duwwaa harkatti kan goote waaqeffannaa. Sa'aatii anaa jalqabee sin adaba to'annoo harka Waaqoo jalan si oolcha. Maqaa gooftaa Yesuusiin irraa kan waraanamte ta'e. Irraa kan waraanamte ta'e. Yeroo kanaa jalqabee hafuurri boqonnaa, yeroo kanaa jalqabee sagaleen boqonnaa laphee ilmaan namaa keessatti dhaga'amuu jalqabu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan nagaa dhowwitu. Sagalee Waaqayyoo akka nu hubanne, sagalee Waaqayyoo akka ittiin jiraan, sagalee Waaqayyoo akka inni biqilee ijarraan godhan, sagalee Waaqayyoo akka inni hundee yaabatee irratti hin guddanne kan goote. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa jalqabee sin ifadha bara baraan irraa kan ifatamte ta'e.
Haaleluyyaa. Ayyaanni araarri kee anarratti baay'adhu. Lapheen koo sagalee kee bakka bu'u. Afaan koo duwwaadhaan dubbadhe, sammuu koo duwwaadhaan yaadee dubbadhe, lapheen koo akka duwwaan taane. Sabi kunis taa'ee dhaga'ee gurraan dhaga'ee maqaa gooftaa Yesuusiin lapheen isaa duwwaa akka hin taane abidda sagalee keetiin tuqi. Hafuuronni hamaan, hafuurri dukkanaa, hafuurri saba Israa'eliin karaatti hambise, hawwiin garaa gadheen inni boolla gadi fagoo ta'e ayyaana Waaqayyoo ofirraa dhiibbatu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin abidda keetiin kan duuchame haa ta'u. Nu geggeessi, nu wajjin ta'i, nu haaressi. Kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Hafaa bara keenyaaf umurii keenya irratti nu wajjin hin ta'i. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa maqaa dinqii qabuunan si kadhadhe. Ameen. Waaqayyo wajjin walii galuudhaan lafatti Waaqayyo nama barbaade ga'u. Ameen. Buloota koo warra istiidiyoo kana keessa jiran Waaqayyo isin haa eebbisu. Gara fuula duraatti ayyaana araarri isinii baay'ate isinis isa wajjin deemuu akka dandeessan harka keessan qabee isin haa geggeessu. Ameen.